Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota chaanala King Baaleetu bakka jirtu fayyaa keessan anis naga kooti. Har'a barumsa haaraa walitti deemnee jirra. Haa galma sagantaa kiyyaatti na waliin tura. Duraan dursee chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe share like godhuun jabeessaa isin jenna. Warri subscribe share like gootan galatoomaa isin jechuu barbaade. Kanatti aansee har'aan tana aappii bareedaa tokko badha isin dhiyaadheen jira. Aappii akkaan bareedaadha. Aappii bareedaa tokko isin akka isin gammachiisun abdiin qaba. Aappiin kun maal hojjeta jechuun keessa hin hafu. Aappiin kun gartee barreeffama adda addaa bifa sagalee wajjin, muuziqaa wajjin, nashiidaa wajjin, walaloo wajjin immoo waan feetan barreeffama feetan qalama feetaniin barreessitanii yuutuubii yookaan tiiktook yookaan feesbuuk irratti maxxansuu dandeettan isin gargaara. Gamanummaan hin garbarumsaa isin dabarsa na waliin tura. Aappii kana eessaa argannaa jechuun keessa nama asumaan akkuma beekamu piilistoora keesseen. Ergaa piilistoora keesseen booda bakka gubbaa sana irratti akkanumatti PNM jennee sarchi goona. Aappiin isa kana kunoo. Aappiin isa kana fakkeenyaaf gabbuu fudhee waan qabuuf open jeesina isin ammoo install godhattan. Mee ergaa aappii gabbuufnee booda wajjin haa ilaalluuti. Fakkeenyaaf aappii seenna. Erga aappii seennee booda aappii bakka mallattoo pilaasii tana kilik irra goona. Erga mallattoo pilaasii kana kilik irra goone jalqaba asirratti maqaa keessan ta'ee maqaa biraa ta'ee waan feetan gubbaa tana irratti barreessitan jechuudha. Ooma isin tole ooma feetan barreessitan jechuudha. Anaaf fakkeenya mee maqaa YouTube kiyyaa asirratti sarchi godhee haa banu. Fakkeenyaaf ani maqaa YouTube kiyyaadha King Baaleetuuf jeetiin ergasii booda bakka kireet muuv jettuun irratti kilik godha. Ergasii booda naa banama. Amma bakka tanatti bakka waan feetan itti barreessitan nu baasa. Fakkeenyaaf waasitti waa barreessuudhaaf teekist bakka jettu kana kilik irra goona. Erga kilik irra goone sana waan barreessu yaada qabnu sana hundaa'u bakka tanarratti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf egaa waan feetan akkuma amma barreessu kanatti waan feetan asirratti barreessitanii booda muuziqaa fi waan feetan dabaluudhaaf fakkeenyaaf amma ani fakkeenya isin agarsiisuudhaaf barreeffama tokko barreessitan jira jecha muuziqaan kan wal qabatu harmee too yaa ummaa yaa kallacha jiru osoo gartee silaa ani waan keessa jiru raabsituu dhiiga koo harmee too yaa umma kan gargar nu baaftee bu'aa bahiin jiru. Kan jedhu kana ani asirratti fakkeenya isin agarsiisuudhaaf maxxanseeti barreesseetiin jira jecha egaa akkanatti barreessee booda akkamiin godhaa? Egaa akkatti barreessee xumure booda bakka kanarratti kilik godha. Wajjin ilaalla. Akkanatti naa dhufe. Akkanatti naa dhufe. Ergasii booda barreeffama kana jijjiiruudhaaf barreeffama kana bareechuudhaaf bakka qubee A tanatu jira. Asirra kilik goona. Akkanatti ol harkifna. Erga ol harkifneen booda barreeffama keessaa isinii tole barreeffama hedduu jira. Waan amma fakkeenya kana filadhee isin agarsiisuudhaaf akkanatti barreeffama kana jijjiirra jechuudha. Ergasii booda barreeffama kana qalamii feetanitti jijjiiruudhaaf bakka gurraacha kana dhuftan. Asirra kilik goona. Ergasii booda bakki tun lama jira. Takka gubbaa tanaa fi tajaajila tana wal bira akkana sarkiftan. Qalamiin tun jijjiiramaa dhufti jechuudha. Fakkeenyaaf mee nama qalamii tokkorra kaa'ee isin agarsiisa. Yookaan fakkeenyaaf qalamii diimaa kanarra kaa'ee isin agarsiisa. Achi booda bakka OK jettu kanarra kilik gootan. Ergasii booda akkanatti nu jijjiirama barreeffamni. Ergasii barreeffama kana saayizii isaa guddisuudhaaf yoo bal'isuu barbaadan gadi buutanii bakka gartee tanarratti akkanatti sarkiftan jechuudha bakka tana. Fakkeenyaaf mee xiqqoo na harkisu. Akkanatti harkisee naa sirratee jira jecha. Kun amma akkanatti saayizii isaa wal qixxeeffadhee jira. Ergasii booda barreeffamni kun daddafee haa deemu yoo barbaadde barreeffamni kun yoo daddafee haa deemu barbaadde bakka lakkoofsa kana itti dabalta jechuudha. Yookaan irraa hir'ifta yookaan itti dabalta. Ergasii booda egaa akkanatti waa hundaa xumurannee booda bakka raayitii kana kilik irra goona. Asirra kilik goona jechuudha. Ergasii booda amma yoo fakkeenyaaf baagiraawundii qayyaruu barbaaddanis isaa duuba amma adii godhame ani kafeetan qayyaruu barbaaddanis bakka baak jettu sanatti tuutanaan amma waan qayyaruun feeneefuyyuu asuma irratti hin dhiisa. Fakkeenyaaf mee qayyaree isin agarsiisa rakkoon qabu dhiifama. Fakkeenyaaf baak bakka jettu kana filadha. Ergasii immoo mee qalamii tokko irratti baagiraawundii isaa jijjiiree isin agarsiisu.
kunoo qalamii giriinii jijjiiradheen jira asirratti kilik godhe kunoo barreeffamni akkanatti baagiraawundi isaa jijjiiradheetiin jira jechuudha. Ergasii booda amma maaltu nurraa hafe barreeffama qalama nurraa hafe jechuudha. Mee fakkeenyaaf bakka handi jedhu kanarratti kilik goona. Ergasii booda qalama as keessaa barbaadan filatuu dandeettan jecha. Mee fakkeenyaaf kana filadhee isin agarsiisu. Erga filadhee booda akkasitti eegasii booda akira dhumataa kanarratti waan feetan galchuudhaaf bakka tana kilik gootan. As jechuudha. Ergasii booda onni akkana tana isinii fida. Ta barbaadan as keessaa filatuttanii godhatu dandeettan. Mee fakkeenyaaf amma tanuma filadhee isin agarsiisu. Erga akkanatti tana filattanii booda tana eessarra keettanii bakka feetan irra keettan jechuudha akkanatti. Yookaan saayisii isii xiqqeessuudhaaf. Akkanatti bakka feetan kaawwatuu dandeettanii jechuudha. Erga akkasitti kaawwattanii booda ergasii booda akkana kaawwattanii booda raayitii bakka tanaa kilik irra gootan. Erga akkasitti raayitii irra gootanii booda mee amma fakkeenyaaf waan barreessan kan laaluudhaaf waan kana cheek godhuudhaaf amma wanti nurraa waa tokko jira. Muuziqaa yookaan nashiidaa yookaan ammoo waan feetan waan moobaayila keessan keessaa qabdan waan barbaadan irratti galchuudhaaf bakka muuziqaa kana kilik gootan. Anaa fakkeenyaaf waan muuziqaa kana wal qabatu tokkotti isin agarsiisa waan ta'eef mee ammas keessa seenee isin agarsiisa. Muuziqaa kilik irra goona. Ergasii booda erga bakka muuziqaa tana filannee booda bakka tana dhaqna kun asirra kilik goona. Ergasii booda muuziqaa moobaayila keessan keessaa qabdan argachuudhaaf yoo barbaadan riikoordii moobaayila keessaa qabdan yoo taate as filattanii yookaan nama muuziqaa barbaadan ammoo as fakkeenyaaf nama muuziqaa waan keessaa qabu bakka tanaa filadhu. Ergasii booda akkanatti muuziqaa keessaa qabdan nashiidaa walaloo waan hundaa waan asii keessaa qabdan kafeeta irratti filattan jechuudha. Mee nama tokko irratti filadhee isin agarsiisa waan ta'eef. Anamma akkuma beekamu bakka tanarra filadhee isin agarsiisa. Akkasitti kilik irra godhe fakkeenyaaf waan amma hojjenne kana hunda amma arguudhaaf waan kana barreeffama ilaaluudhaaf bakka kanarratti osoo seeviin goonan duratti ilaaluu qabna. Kun bakka kanarratti viidiyoo tana pilee goonee ilaalla. Kanaan irratti ol dabarra akka inni gartee daddafee finnetti suuta akka inni barreessutti muuziqaa wajjin akkanatti amma 15 irra kaa'een jira. Amma pilee goonee ilaalla ammas. Akkanatti amma sirrii jira. Erga akkanatti tolfattanii xumurtaniin booda bakkitoota tanaan seef godhattan. Kunoo bakkitoota tanaan akkanatti eega barreeffama kana hunda sirreeffattanii muuziqaa walitti sirreeffattanii jettanii booda waan feetan irra kaadhaan amma isin agarsiisuudha waan ta'eefuyyuu bakka tanaan seef gootan. Kunoo asiin seef gooname. Akkasitti seef nuu tahaa jechuudha. Yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti naa barreessaa. Haga barumsa biraatiin walitti deemnutti nagaan naa tura.